Yesuus Waaqayyoon duratti abaaramaadha osoo jedhame sammuun keessan fudhata. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jaalatamtootaa kabajamtootaa hordoftoota sagantaa kana kataatan hawaasa kiyya kan muslimaa akkasumas lammiiwwan kiyya warra amantii islaamummaatiin ala jirtan guyyaa hadhaa gaafii takka isiniif qabadhee dhufee jira. Yesuus Waaqayyoon duratti abaaramaadha osoo jedhamee isinitti himame maaltu isinitti dhagahama? Dhugaadha. Namni hunduu ni rifata. Wanti akkana maa jedhame jedhee ni mufata. Garuu wanni garaa nama nyaatu Yesuus cubbuu kennaaf jecha fannifame jedhee warroonni lammiiwwan kenna amantii islaamummaatiin ala jiru akkanatti yaada. Seera keessa deebii boqonnaa 21 lakkoofsa 22 irratti akkana jedha. Namni muka irratti rarraafame Waaqayyoon duratti abaaramaadha. Namni Yesuus fannifame jedhee yaadu hundi Yesuus Waaqayyoon duratti abaaramaadha jedhee amanuun dirqama. Nuti hawaasni muslimaa waan nabiyyiin Rabbii Nabi Ciisaan alayhi salaam Rabbiin gama kiyya ol isa fudhadhe malee hin ajjeefamnelle hin fannifamnelle jedheetiin nuuf himeef akkasuma nabiyyiin Rabbii abaaramuu sammuun kennallee waan hin fudhanneef Nabi Ciisaan hin ajjeefamnelle hin fannifamnelle jenneetiin amanna jechuudha. Fakkeenyaaf haati takka ani ni ijoollee tiyyatu na jalaa beela'e jedhee hate osoo jette eega ijoolleen tanteessi jalaa beelofte kuni hattinnata hin jedhamu ni jedhama. Ijoollee si jalaa beela'ee hatte rakkattee hatte hattinnanni hattinnata. Cubbuu namaatiif abaarame lakki karoora ufiitiin abaarameen. Nabi Ciisaan yookaan Yesuus Kiristoos hin abaaramne yoo sammuun keessan kan fudhatu taate Yesuus hin fannifamne itti aansaa. Yoo Yesuus fannifamee kajettanii yaaddan taate Yesuus Waaqayyoon biratti abaarame fudhadhaa nu lachuu keessan jiru hin fannifamnelle hin abaaramnelle. Faaruun ka Rabbii kennaati diin bareedaan Rabbiin Qur'aana isaa keessatti barrafa'ahu Allahu ilayhi eeganaa nabiyyii isaa Nabi Ciisaa alayhi salaam Rabbiin gama isaatitti ol isa fudhate malee wamaa qataluuh wamaa salabuuh hin ajjeefnelle hin fannifnelle hin abaaramnelle kanatti amanna. Yoo sammuun kee fannifamee ka yaadu abaaramee dirqama fudhadhu. Yoo hin abaaramnee jettee sammuun kee ka yaadu hin ajjeefamnee hin shakkini hubadhuutii fudhadhu diinii bareedaa islaamummaa qabadhuun dhaamsa kiyya.